Shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa sanbata dhufurraa eegalee Jaappaan Tookiyootti dorgomuun Itoophiyaan atileetota dubaraa 20 fi dhiira 16 waliigalaan atileetota 38 hirmaatti. Shaampiyonichaan fageenyota meetira 800 hanga maaraatoonitti jiranuun atileetonni Itoophiyaa ni hirmaatu. Garee shaampiyoonaa kanarratti hirmaatuuf gaggeessaan taasifameefi gaggeessaan bara kanaa kan kana duraarraa adda ture jedhan leenjisaa Koomaandar Toleeraa Dinqaa atileet Dirribee Waltajjii fi Suutumee Asaffaa turtii addatti OBN waliin godhaniin bifa addaatiin uffata dizaayinii haaraatiin haala ho'aatiin lammafammoo hidha guddichaa eebbifamuuf guyyaa muraasni yoo hafu waan ta'eef bifa adda ta'een kun immoo kaka'umsa waan nuu kennuuf bifa adda ta'een ilaalle. Haala gaariidhaan haala bareedaadhaan gaggeessaniiru. Nutis immoo kan hojjenne milkeessinee qabxii gaarii finnee biyya keenyaaf deebuudhaaf hawwii guddaan eegaa jirra. Baay'ee namatti tola. Gaggeessaan har'a nuu kenname adaraa baay'ee nutti kenname. Egaa nutis akka adaraa kana galmaan geenyu Waaqayyo nu gargaaru. Baay'ee namatti tola. Sirna kanarratti ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shawit Shaankaa, deetaa ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Makiyyuu Mahammad, pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Silashiisin dabalatee keessummoonni biroos argamaniiru. Itoophiyaan dorgommii atileetiksiin gootota danuu horatteetti jedhan ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shawit Shaankaa አገራችን በዓለም አትሌቲክስ መድረክ ታሪክ ገናና ስም ያላት ሀገር ነች። biyyi keenya dorgommii atileetiksii sadarkaa idil addunyaan seenaa boonsaa qabdi. Atileetonni hedduu murkii obsa fixachiisaa booda injifachuun cimanii hojjechuun waloomaa fi miira gareedhaan kutannoo fi tokkummaadhaan Itoophiyaan yeroo hunda akka injifattu godhaniiru. Shaambal Abbabee Biqilaa dabalatee atileetonni ciccimoon hedduu Itoophiyaan addunyaa irratti maqaan ishee ol ka'ee akka waamamu godhaniiru. Isaaniif kabajatu malaaf. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Makiyyuu Mahammad mootummaan rakkoowwan kana dura turan fureera jedhan. Gaggeessaa jaraaf malu kan goone jechaadha. Gaggeessaa tiimii kanaaf garee kanaaf malu goone akka mootummaatti kan jiru rakkoowwan faasiliitiiti gama kanaan kan yeroo dheeraa kaa'aa ture sana mootummaan hiikeeti kan jiru akkasumas rakkoowwan walii galtanii qindaa'anii socho'uu irrattis rakkoon mul'ataati kan ture sun hundi bara kana hiikameeti kan jiru jechuudha. Miirri tokkummaa deebi'aa jiraachuu pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Silashiisin himan. Biyya bakka bu'aniiti kan deemanii achittis hoggaa deemnu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka tokkotti taanee jaalalaan bakka tokkotti dhaabnee bakka buunu waan gaarii hin dhufa jennee yaadna. Garuu haga ammatti waanuma gaariitu jira jechuudha. Shaampiyoonaa sanbata dhufu eegaluun alaabaa Itoophiyaa addunyaa irratti mirmirsuuf faana atileetota ciccimoo hordofuu qabdus dhaaman Aadde Deetaan በአይኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaan atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaatan faana gootota atileetota ciccimoo kanaan dura hordofuun qabxii gaarii galmeessisuun irra deebiin olaantummaa Itoophiyaa Tookiyootti addunyaatti akka mul'istan imaanaa biyyaa fi uummataa isinitti kennameera. Walitti deebinee irra dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan kubbaa miilaa kan biyyoota Afrikaatitti yoon darbu gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Afrikaa kan garee biyyaalessa Itoophiyaan ala warra jiraniin kan taphatamaniin kaleessa fidheengadda taphoonni taphatamaniiru. Ramaddiidhaan kaleessa Komoros goolii 2-0dhaan Afrikaa giddu galeessaa injifattee carraa waancaa addunyaatiif darbuudhaaf qabdu bal'ifatteerti. Qabxii 15 gaattee keessumattuu Gaanaa ramaddii kana dursaa jirtu irratti dhiibbaa uumteerti yookaan geessifteerti. Daranuu taphoota ramaddii 8ffaa kan taphatte Komoros keessumattuu Gaanaa taphoota 7 taphatteerraa qabxii tokko qofaan gadi siqxee kan isheen caalamtee argamtu. Afrikaan giddu galeessaa immoo qabxii ramaddii kanarraa qabduun carraan darbuudhaaf qabdu gamanuma harkaa goolabameera. Dorgommiin ala taateerti dursitee garaagarummaan gidduu isaanii jiru kan inni ittiin bal'ateedha. Ramaddii kanaanii biyyoonni 4 carraadha kan isaan qaban kana booda tapha hafa kan xumuraatiin carraa waancaa addunyaatiif darbuuf dhiisuu isaanii kan ittiin mirkaneeffatan akka ta'uuf daranuu ramaddiin kun murkataa jabaa akka ta'u warra eegaman keessaa Gaanaan qabxii 16, Komoros qabxii 15, Madagaskar qabxii 13, Maaliin qabxii 12 kan isheen qabdu. Kanaaf murkii taphoota kana booda hafan ittiin biyyoonni darban kan adda ba'an ni ta'a. Gaanaa fi Maaliin har'a kan isaan waliin taphatan ramaddii kanarraa Gaanaan tariiti
daranuu waancaa addunyaatiif darbuu ishee kan ittiin bal'ifattu ta'a jedhamee eegamaa. Madagaskar Chaad dursitee dorgommiidhaan ala taate waliin kan isheen taphattu. Taphoota birootiin kan waancaa addunyaa gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaadhaa kanaan sanbata Naajeeriyaan injifannoo lammaffaadha galmeessite. Walumaa gala biyyattiin hangam kubbaan miilaa ishee akkaataa taphattoota qabaniitiin hangas mara waancaa addunyaa gulaalliidhaan milkaa akka hin jirre kan namatti agarsiisudha. Ramaddii caadhaan taphoota 7 kan taphatte Naajeeriyaan 2 qofa kan isheen injifatte. Kana keessa tariitii hammam dhiphina keessa akka galtee sanbata darbe goolii 1-0dhaan Ruwaandaa kan isheen ittiin injifatte. Tapha baay'ee wal mormisiisaa ture. Murteen VAR illee kan irratti ilaalame hangas mara gammachiisaa akka hin turre deeggartoonni illee wal kumataa kan isaan turan akka ta'edha. Ragaan kan isaan jiranuu taphataan Gaanaadha. Keessumattuu ganna kana Wolvesiif kan mallatteesse Toluu Arookoodare goolii injifannoodha kan garee biyyaalessa Naajeeriyaadha. Daqiiqaa 51 irratti galcheera. Amma Naajeeriyaan qabxii 10 ramaddii kanarraa walitti qabatteerti. Ramaddii irra sadarkaa 3ffaarra jirti. Afrikaan kibbaa qabxii 16 ramaddii kana dursaa jirti. Garaagarummaa qabxii 6tu gidduu isaanii jira. Lammaffaarra kan jirtu keessumattuu carraa gaarii taatee darbuudhaaf sadarkaa lammaffaarra kan jirtu garaagarummaa bal'aan gidduu isaaniitti kan isaan jiru. Kanaaf kana booda Naajeeriyaan darbuuf dhiisuu yookaan immoo xinnaate carraa sadarkaa lammaffaa gaarii taatee xumuruudhaaf qabxii taphoota hafanii hunda sadeenuu injifachuun dirqama itti ta'uu baannaan waancaa addunyaatiin ala waggoota yookaan waancawwan addunyaa sadeen darbaniin yeroo lammaffaadhaaf waancaa addunyaatiin ala ta'uu ishee kan itti mirkanaa'u ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Afrikaa kanaanii har'a taphoonni gara 10 ta'an ni taphatamu. Kana keessa Giinii Bisaawun Jibuutii waliin, Liibiyaan Eswaachiinii waliin, Zaambiyaan Morookoo dursitee biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaatiif darbuu ishee mirkaneeffatte taphoota hunduma injifatte waliin kan taphattu. Moozaambiik Bootsuwaanaa waliin, Giiniin Aljeeriyaa waliin, Ikwaatooriyaal Giiniin ammoo Tuniziyaa waliin, Maalawiin Liiberiyaa waliin, Madagaskar Chaad waliin, Gaanaan akkuma jalqaba kaase Maalii waliin ni taphatu. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kanaan Itoophiyaan kan isheen taphattu boru. Gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaatitti yoon darbu biyyoonni gariin tapha jalqabaati, gariin ammoo marsaa arfaffaarratti taphataadha kan isaan jiran. Gulaalli biyyoota Awurooppaadhaa kanaani keessumattuu biyyoonni ciccimoon injifannoo goolii baay'eetiin kan isaan tapha ramaddiidha. Gulaalli waancaa addunyaa kana taphatanii Beeljiyeem akkasuma immoo Ispeen goolii 6 morkattoota isaanii irratti galchuudhaan injifataniiru. Jaarmanii fi Neezerlaandisis morkattoota isaanii biyyoota injifatanidha. Tapha ramaddii iitiin yookaan immoo eetiin Ispeen dirreedhaan ala gara Tarkiyyeedhaan imaltee goolii 6-0dhaan injifatteerti. Taphataan sarara gidduu kan Arsenaali Mikel Merino goolii 3 galchee hatriikii hojjeteera. Pedrin goolii 2 galcheera. Ferran Torres goolii 6ffaa kan garee biyyaalessaa Ispeen taphataa galcheedha. Keessumattuu ammoo Mikel Merinoon gooliin inni 3ffaan hatriikii ittiin hojjete kubbaa Laamiin Yaamal mijeessee kenneefi yardii 20 irraa haalli ittiin galchee taphatichi garee biyyaalessaa Ispeen keessatti illee hammam akkuma Arsenaal keessatti yeroo rakkootti furmaata ta'e garee biyyaalessaa Ispeen keessatti taphattoota ga'umsa qabaniif itti abdataman ta'uusaa kan ittiin mirkaneessedha. Taphoota 6 darbaniin bara 2025 kana keessa taphoota 6 taphateen goolii 6 galcheera Mikel Merinoon. Kanaanis kanaan dura taphoota gara 31 taphate goolii 2 qofa galchee garuu as dhiyeenya taphoota 6 irratti ga'umsi isaa daran akka dabaleedha kan taphataa kanaan namatti agarsiisu. Walumaa gala ga'umsi garee biyyaalessaa Ispeen adda ture. Tapha kaleessaa kanaan yaalii kubbaatiinis kubbaa 21 yaalaniiru 12 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Taphattoota qaqqaxalee kan qabdu Tarkiyyeen garuu tapha kaleessatiin Ispeen irraa dandamachuu hin dandeenye. Dirree isheet irratti yeroo 12 kubbaa yaalte keessaa 2 qofa kallattii sirrii kan eeggate. Taphattoonni akka Ardaa Guular dabalate Keenan Yildiz sochiin isaan taasisaa turan sarara peenaalitiidha. Ispeen keessatti hangas mara bu'aa qabeessa hin turre. Kanaanis goolii 6-0dhaan injifatamaniiru. Ramaddii kanaanii Joorjiyaan goolii 3-0dhaan
Bulgaariyaa injifatteerti. Tapha kanaan Kivicha Kvaratskheeliyaan goolii galcheera. Ramaddii 6dhaan Beeljeem goolii 6-0dhaan Kaazakistaan injifatteerti. Kevin De Bruyne hatriikii hojjeteera. Goolii 2 galchee kubbaa tokko minjeesse. Hatriikii inni ittiin hojjete taphataan duraanii Manchester City fi amma Naapoliidhaaf kan taphatu Kevin De Bruyne ammas taphattoota garee biyyaalessaatiif of kennanii taphataniif itti abdataman keessaa tokko ta'eera. Umriin isaa deemus ga'umsi isaa akkuma itti fufettera. Goolii 2 kan inni galchee kubbaa tokko ammoo mijeessee kenneera. Jereemii Dookunis goolii 2 galcheera. Tapha kanaan garee biyyaalessaa Beeljeemii fi Niikolaas Raskin goolii tokko akkasuma ammoo Toomas Muener goolii tokko taphattoota dabalanii walumaa gala 6-0dhaan Beeljeem akka injifattuuf kan gargaaranidha. Ramaddii kanaan Meesedooniyaan Kaabaas goolii 5-0dhaan Liechtenstein injifatteerti. Ramaddii A jalatti Jarman 3-1 Ayirlaandi Kaabaa kan isheen injifattee Sarjii Nabri akkasuma immoo Naadee Amir fi Florian Wirtz goolii tokko kan galchanii tapha kanaani. Slovaakiyaan ramaddii kanarraa 1-0dhaan Luxembourg kan isheen injifattee taphoota birootiin tapha Memphis Depay riikoordii itti fooyyesseeni. Neezerlaandis goolii 3-2 Lituaaniyaa injifatteerti. Memphis Depay goolii 2 tapha kanaan galcheera. Kanaanis taphataa goolii hedduu biyya isaa Neezerlaandisiif galche ta'uudhaan riikoordii kanaan dura Robin van Persie'dhaan qabamee ture fooyyessee kan dhuunfaasaa taasifateera. Tapha kanaani Van Persien kanaan dura taphoota 102 garee biyyaalessaa Neezerlaandisiif taphatee goolii 50 kan inni galche. Tapha kaleessaa kanaan garuu Memphis Depay goolii 51 fi 52dha kan inni biyyaaf galche. Riikoordii taphoota hedduu goolii biyyaaf galche ta'uudhaan riikoordii kan inni qabate taphoota 104 taphatee goolii 52 kan inni galche. Kana ala Timber goolii 3ffaa dabaluudhaan Neezerlaandis taphoota 4 taphattee qabxii 10 kan isheen qabdu. Ramaddii kanarraa Poolaandi 3-1 Fiinlaandi mo'atteerti. Roobert Lewandowski, Maatii Kaashii fi akkasuma immoo Kemenskiin gooliiwwan tokko dabalaniiru. Qabxii 10 qabdi ramaddii kanarraa Poolaandis taphoota 4 taphataniiru. Warri ramaddii kana taphoota sanbataatiin Poorchugaal goolii 5-0dhaan Armeeniyaa yeroo injifatu. CR7 Kiristaanoo Roonaaldoo'n goolii 2 galchee baay'ina goolii biyyaaf galche 140 gaateera. Waliigala bara jireenya isaatiin jireenya kubbaa miilaatiin kan biyyaaf kilabaatiin goolii 942ffaa galcheera. 1000 galuuf goolii 58 isaafa. Kiristaanoo Roonaaldoon akkasuma Joo Kaanseelloo fi Joo Felix gooliiwwan tokko Felix goolii 2 galchee Kaanseelloon goolii 1 galchee walumaa gala 5-0dhaan kan injifatan. Ingilaandi 2-0dhaan Andooraa mo'atteerti. Garuu Toomaas Tuweel qeeqameera. Tapha kanaan tapha garee biyyaalessaa Ingilaandi fakkaatu hordofaa hin jiran kubbaa dheeraadha kan isaan taphatan baay'inaanii. Keessumattuu ammoo taphoota 4 taphatan 4 injifatanii kanneen keessaa Andooraa sadarkaa 174ffaarra jirtu waliin taphni taphatan ga'umsa garee biyyaalessaa Ingilaandi hin mul'isu jechuudhaan qeeqana kan isaan turan. Toomaas Tuweel kubbaa dheeraa kanaan alatti kubbaa yoo harkaan darbatan kallattiidhaan iddoo peenaalitii keessatti akka darbatanii fi goolii eegdonni kubbaa gabaabaa osoo hin taane kubbaa dheeraa akka taphatan jajjabeessa. Inumaayyuu kan Toomaas Tuweelii kubbaa dheeraa fayyadamuudhaan hamma tokko kan gaarii Saawutgeet irra fooyya'aadha jedhu harka 4 kan isaatirra gadi siqaadha yoo harka 8.8 kubbaa dheeraa fayyadama ture gaarii Saawutgeet jalatti Ingilaandii. Kanaanis ta'e garuu ammas hanga waancaa addunyaatiif darbuuf dhiisuu keenya mirkaneeffatu kubbaa dheeraa kana itti fufna jechuudhaan dubbateera. Toomaas Tuweel taphichaan booda Andree Onaanaan kilaba Tarkiyeedha tiraanspoor mallatteessuudhaaf walii galeera. Goolii eegan Maanchiistar Yuunaayitid keessatti dogongoraan beekamu kun taphoota 50 taphatee goolii 65 keessummeesse. Onaanaan iddoo taphaa dhabeera. Maanchiistar Yuunaayitid keessatti dogongora kanaan seenee Leemans Maanchiistar Yuunaayitid mallatteessifachuudhaan wal qabatee amma gara Tarkiyee imaluudhaaf jalqaba kilaboonni walii galanii ammas innis tole jedheetira.